Ashama harka fuunee hordoftoota YouTube chaanaalii Misrahaa gara chaanaalii kanaa baganagaan dhuftan jecha odeeffannoo qabadhee isiniif dhiyaadheetti dabra. Egaa hordoftoota kabajamtoota chaanaalii kiyyaa akkuma beekamu fuudhaa fi heerumni ilma namaaf murteessaadha. Dabalataan nama jaalatan kabajaan yeroo gaarii fi iddoo gaarii irratti gaafii natti heerumtaa yookaan haadha warraa koo taataa jedhanii gaafachuun waan nama gammachiisu. Garuu yoo akkaataa kanaan ta'u baay'ee nama gaddisiisa. Akkuma miidiyaaleen addunyaa gabaasaa jiran. Egaa kana ture seenichi gurbaa hoteela keessa hojii keessummaa simachuu jiru isaa geggeessuudha. Jaalallee isaa lammii Bulgaariyaa taate Dimeetirii isaa wal arguuf gara riizoortii inni keessa hojjetutti dhufti. Iddoon jireenya ishee baha Ibizaa irraa jaalalleen isii kuni carraa kanatti fayyadamee gaafii natti heerumtaa jedhu gaafachuu qophaa'e. Haaluma kanaan jaalallee isaa qabatee gara gaara ol ka'aa iddoo addaa waliin deemanii akkuma baratame. Keessattuu yeroo ammaa kanatti jaalalleewwan gaafii akkanaa gaafatan iddoo dinqisiisaa ta'e filatu. Innis kanuma ture yaadni isaa. Hanga har'aa isii waliin turuun isaatti akka gammachuu qabu itti hime. Haa ta'u malee jaalala isaanii kana asiin gayan gara bultiitti jijjiirree isiin waliin hanga dhumaatti jiraachuudhaaf akka barbaadu ibsee fi qubee yookiin amartii harkarraa qabu fuudhee natti heerumtaa yoo jedhu gaafa. Dimitiriinis gaafichaan rifattee gammachuun burraaquu eegalte. Amanuus dadhabde. Osoo haaluma kanaan jiranii gammachuun isaanii fiixa osoo hin bahin dhagaan iddoo Dimitirii irra dhaabattee socho'ee cabuudhaan gara gadiitti konkolaatte. Hawwii wal fuudhanii jiraachuu daqiiqaa xiqqoof kan dandhaman jaalalleewwan kunniin dhumti isaa baay'ee onnee nama madeessa. Inni konkolaachuu Dimitirii kana rifatee bakka dhaabate irraa yoo gadi ilaalu amanuu dadhabee jaalallee isaa tan waliin horuuf turuuf yaade daqiiqaa tana keessatti dhabuunsaatiin dhugaa immoo tan ani asii gadi ilaalu isiidha jedhee of gaafachuu seene. Iddoo hojjeturraa fi naannoo jireenya isaa irraa badee seenaan isaas kan baay'ee nama suukaneessu seenaa jaalalaa hin irraanfatamne kan gammachuun eegalame gadda hamaan raawwatame ta'ee hafe. Anis gamanumaan carraa gaarii isiniif hawwaa. Viidiyoo biraatiin amma wal arginutti nageenyi keessan isiniif haa baay'atu. Bakka jirtaniin nagaan tura. Chaanaalii kanaaf haaraa yoo taatan subscribe, share, like gochuu hin dagatinaa. Koomentii naa kennuun keessa wantoota qopheessuu irratti akka na jajjabeessuu fi akka ciminaan hojjetu na taasisaa. Galatu.